بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أبجمتودا وردفتودا غينا. الحمد لله بلاني خرب بيتي نجيا ولد ديبنا درسين تاني تارا تن أفرفادا دواء ركوبا جاستريك فرا ولا نون خايسا ركوبا جاستريك كمتي فرا ولا نوان جامو دواء ليس الرقم براتو جرو درسين تاني تن أفرفادا warroota yuutuub keenya kana afaaraa taatanis sabiskiraaybii godhaa maatii ta'a akka viidiyoon isin dabarre barumsi kan isin dabarre hordofa waraabbii teenya irratti yoo isin galuu baate sirriitti deebi'aa caqasaa yoo isin galuu baate haala jiruu fi rakkoo jirtuu fi gaafii qabdan koomentii irra nu barreessuu dandeessan. Dawaan gaastirika firraatti wallaanan darsii teenya afuraffaa irra barachuu yaanu zanjabiilii jechuudha. Zanjabiil urreessiteeti akkasitti bishaan kubbaayyaa tokko naqxee danfistee waliin isa dhuyda hanga torbaan lama isa fayyadamta. Ganamaa galgala dhuyda feetu ganama qofa dhuyda jechuudha. Hanga torbaan lama wal faana isa fayyadamta. Bakka garaachi yoo duraan gubatee jiraatellee yoo duraan madaa'ee jiraatellee ni fayya. Yoo duraan baakteeriyaan keessatti uumamee jarmiin adda addaatiin gaastirikiin qoonqoon sirraa dalaguu diddeellee ni fayyaa jechuudha. Yoo zanjabiil bishaanii wajjin danfistee fayyadamuu kan dadhabdu taate deemaa wajjin zanjabiil waliin laayixee akkasitti ganama torba fayyadamuu dandeessaa jechuudha. Yoo deemaa wajjin deemaa kan hin arganne taate immoo shaayii wajjin ganama waggaa fatara nyaattu shaayii fataraa dhuydu san irratti zanjabiil keessan naqxee fayyadamuu dandeessaa jechuudha. Haala kanaan hanga torbaan lamaa waggaa fayyadamtee gaastirika jarmii isaatiif isaas walumaan sirraa dhabamsiisaa jechuudha. Inshaallah namoota haaree taatan sabiskiraaybii godhaan hordofaa. Gaafii yoo qabaattan yaada yoo qabaattan nuuf dhaleessaa haala barumsa keenya irrattis koomentii jala nu katabuu dandeessan. Kanaaf darsiin teenya taarraa as dhaabbattii hanga darsii biraatti rabbi waliin nu deebisutti. Assalaamu alaikum warahmatullahi ta'aalaa wabarakaatu.